So welcome. This one is chapter 2 of human resource management and human resource management environment. So jirtu harga fuune hordoftoonni chaanalii keenya har'a boqonnaa lammaffaa human resource management environment jedhu qabannee wal argineerra. Yeroo darbe waa'ee introduction of human resource management kan jedhu chapter tokko farsi ilaalleerra komentii isin kennitaniin galatuma jennaadhaas viidiyoo kana jalqabuu keessan dura like gochuun akka nu faana jiraattan isin gaafanna kabajaadan warri chaanal keenya faaraa taatan immoo viidiyoo babbareedaa social science, natural science, warra pharmacy, warra chemistry dha, warra business management kun kursoolee ta'an hedduu chaanal keenya irraa waan argattaniif chaanal keenya subscribe gochuun miseensa akka taatan kabajaan isin gaafanna jechuudha. So now we try to see these chapters all about human resource management environment. Naannoo humna namaa kana naannoo jechuun maal jechuudha? Human resource management naannoo akkamii qaba kan jedhu sirriitti ilaaluuf yaalla jechuudha. So we come to the outline or chapter outline. Human resource environment include external environment and internal environment. Generally, human resource environment kana bakka lamatti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Naannoo alaa fi naannoo keessaa jechuu dandeenya. External environment and internal environment yookaan naannoo keessaa jechuudha. So naannoon alaa maayini naannoo keessa immoo maayini kan jedhu ilaalla jechuudha. So what is the concept of HRM? As you see this diagram, from this diagram one can suggest that the external environment includes the society, the technology, the politics can be included under the external environment, whereas the internal environment of an organization like politics, internal politics, policies and the procedures, technological advancements of the internal environment, management and the leadership style, as well as the culture of that organization, all can be included under internal environment. Naannoo keessaa fi naannoo alaa gaafa jennu naannoo alaa wantoota alaarraa gara keessatti human resource management kana uumuu danda'an yoo ta'u, teknoolojii ta'uu danda'a, politiksiin environment ta'uu danda'a, society naannoo sana yookaan immoo naannoo alaa ta'uu danda'a. Naannoo keessa yeroo jennu immoo organization tokko kaalcheerii mataa isaa qaba, kaayyoo mataa isaa qaba, management fi leadership style garaagaraa qaba. Technological innovation garaagaraa jala keessaa kan taasifamutu jira. Poolisii mataa isaa qaba yookaan immoo procedure mataa isaa qaba. Isaan kunniin organization keessa warroota maddan yoo ta'u, internal environment of HRM jenna jechuudha. So this HRM environment or human resource management as a system is affected by several factors including external and internal factors. So human resource management akka system tokkotti wantoota garaagaraatiin uumamuu danda'a. Wantoonni uuman hundumtuu factorota lama kanneen internal factor and external factor or external environment warroota jedhaman kana. So external environment are those factors that are outside the organization. They are largely uncontrollable and they provide opportunity and the threat to the organization. Yeroo baay'ee external environment warroonni jedhaman yookaan factoroonni jedhaman kanneen organizationii sanaan ala wantoota dhufuu danda'an yeroo ta'an isaanii kunneen immoo yeroo baay'ee control gochuun namatti ulfaatu yookaan immoo control goonee manage gochuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf technological advancement alarraa control gochuu hin dandeenyu akka organizationii keenyatti. Change garaagaraa jiraachuu danda'a. Change sana adapt goonee fudhachuu malee hin ta'u jennee resist gochuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf isaan kunneen special external environment factor warreen jedhaman faayidaan isaanii inni guddaan yeroo baay'ee they provide opportunity and the threats to the organization. Maaliif carraa garaagaraas qabanii organization sana dhufuu danda'u yookaan immoo dhiibbaa yookaan immoo organization sana irratti threat ta'uu ni danda'u jechuudha. Shakkii yookaan immoo organization sanaaf akka biraatti ilaaluu ni dandeenya kufaatii organization sanaaf. Karaa biraatiin immoo akka carraatti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. So the analysis of external environment is sometimes called pest. Pest indicates
for some parameters like environmental factors which is associated with this HRA. So when it comes to the internal environmental factors with the organization, they constitute the strengths and the weakness of organization. Yeah, internal environment yookaan internal environmental factor ni jedhaman yeroo baay'ee organization sana keessatti ciminaa fi laafina organization sanaaf wantoota sababa ta'uu danda'an. So the analysis of internal and external environment together is known as SWOT analysis jedhama. SWOT analysis kuni yeroo baay'ee internal and external environment yookaan factory iddoo itti analysis hojjennu fakkeenyaaf S jechuun strength dha, W jechuun immoo weakness, O jechuun opportunity and the threat jechuun immoo this opportunity and the threat are the external factor, whereas strength and the weakness, as you see here, is what the internal environmental factors. So the external environment jalatti uumamni ramadaman kanneen akka politics yookaan political, legal, ethical, economic, social and technological jechuudha. Kanaaf reefu pest kan jedhanii jechuudha. Pest jechuun political, ethical, economic, social and technological ta'uu garaagarummaan external environmental factor of HRA moronni jedhaman pest jettanii qabachuun ni dandeessu jechuudha. Political environment kana uumuu danda'a. Ethics and external organization keenya uumuu danda'a. Economical level yookaan economic level organization ala organization keenya irratti dhiibbaa fiduu ni danda'a. Social influence yookaan society alaa sunis effect guddaa uumuu danda'a. Akkasumas technological advancements bifa wasalii organization irratti keenya irratti dhiibbaa fiduu waloota danda'an jechuudha. So internal environment ni jedhaman mission, vision, organizational styles, leadership, organizational structures, nature of the task, the work groups, some of the internal environmental factors of HRM. So organization talk, vision, mission matasa nilaba, organizational style, akkasumas leadership style matasa qaba, organizational structure isa qaba, natural nature of the task, organization talk hojjetu organization birarraa garaagarummaa ni qaba. Akkasumas hojjettoonni achi keessa jiran immoo culturally akkasumas work group garaagaraa qabaachuu danda'u jechuudha. Isaan kunniin internal environmental factors of HRM warroota jedhamanii jechuudha. So takka takkaan ilaalla external environment jalatti political jechuun yookaan legal influence jechuun maal jechuudha kan jedhu takka takkaan ilaaluuf yaala jechuudha. So the political or legal environment means that the government make different laws that require human resource management to respect laws include equal employment opportunity, affirmative action, compensation, the benefit kanaaf mootummaan tokko seera garaagaraa baasa. Seerri garaagaraa mootummaan tokko mootummaan tokko baasu tokko organization yookaan immoo dhaabbata nuti keessa hojjennu sanarratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Fakkeenyaaf namni kamiyyuu equal employment opportunity qabaadha. Namni kamiyyuu dhaabbata kee keessatti carraa walqixa ta'e qacaramu ni qabaadha. Akkasumas affirmative action kennamuu qabu warroota dursa kennamuu fi barbaachisoo ta'e dubartoota qaama miidhamtoota keessa isaaniif dursa kennamuu qabda. Ati immoo fakkeenya organization kee keessatti namoota akkasii barbaaduu qabuu dandeessa. Maaliif most of the private organization bu'aadhaaf dhaabbata tokko dhaabna waan ta'eef waan akkasii compromise gochuu dadhabuu dandeenya. Inni biraa compensation the benefit dhaabbata tokko seerri si dirqamsiisa jechuudha. Organization sana keessatti nama tokko gaafa qacartu bu'aa ati qabduu fi miindaan ati kaffaltuu fi wantoonni garaagaraa fringe benefit warroonni jedhaman benefitiin namicha sanaaf gootu kan seeraan daangeffamee ta'uu ni danda'a jechuudha. Gaafa politikaan yookaan immoo leegaal jedhu bifa kanaan ilaalamu qaba jechuudha. So the other one is safety in the healthy house of work, in holidays, industrial relationship. Yes, safety namicha sanaa eegalu qabaas jedha. Sa'aatiin hojii murtaa'aadha akka mootummaatti. Gaafa ayyaana meebii hojiin hin jiru ta'uu danda'a. Holiday peementii kafaluu danda'uu qabda. Environmental industrial relationii akka uumtusi dirqamsiisuu danda'a. Isaan kunniin political environment jedhamtu warroota ramadamanii jechuudha. Equal opportunity or opportunity gaafa jennu discrimination jiraachuu hin qabu jechuudha. Bakka hojiitti discrimination osoo hin jiraatu nama kamiyyuu
equally keessummeessuu danda'uu qabna jechuudha. So scoring discrimination in one area of the employment relationship. So employment based on age, sex, disability, national origins, or ethnicity, religions, compensation or payment of similar to these all can be what an external environment. Kana dirqama qabna jechuudha. Discrimination tokko malee saalaan, hundiidhaan, qaamni dhabdummaatiin, nationalityidhaan yookaan immoo ethnicitydhaan akkasumas religioniidhaan namoota tokkoon wantuma hawaa hin dandamne jechuudha. So this affirmative action to the government affirmative action. So the commitment of employer to proactively seek out, assist in developing a high influence from group that are underrepresented in an organization. Kind of organization that is affirmative action in the work to cover morally or mutuma senior kapsi student nacho. Kind of force and argument alati jenani affirmative action kana sababa kana maaliif namoota qaama miidhamutaanis dhaabbata kee keessatti qacartee hojjechiisuu barbaadde osoo jedhee distinct qabsiiseera jechuudha. Kanaaf innis waliin external environment hin ta'eef kanaaf. So various executive orders require employer to develop affirmative action plan and engage in affirmative action in hiring veterans and disabled. Namoota qaama miidhaman namoota dhiira baruudha qacartee hojjechiisuu danda'uu qabda jechuudha. Compensation mechanism government fair laborers and the standard actor so sets of minimum wage minimum mediana dhaabbanni tokko yookaan immoo dhaabbanni tokko hojjetaa isaa itti hojjechiisu mootummaadhaan kan taa'ame isin cabsite taanaan seeraan ni adabamta jechuudha. And require overtime for work in the excess of 14 hours per week or non-exempted employees. Kanaaf hojii torbee tokko keessatti sa'aatii 40 hojjechuu dirqama qabda. Sa'aatii sana caalaa yoo hojjechiis hojjechuu diduu dandeessa jechuudha. Kunis seeraan kan kaa'ame waan ta'eef this one is also another external factors for an organizations. So employees retirement income security also there. Nama tokko namoota dullooman hojirra gaafa bobaa ariitu namoota sanaaf kafaluu danda'uu qabna jechuudha. Retirement income waa jedhamudha. So set standard for pension plan management and provides federal insurance if pension plan go bankrupt. Kanaaf pension plan bankrupt gootee balleessite taana mootummaadhaan gaafatamuu dandeessa jechuudha. So this one is external factors that affect your organizations. The subject of family in the Medical Leave Act, for example, requires employer to provide capable of weeks of unpaid leave for family and medical emergencies. Organization kan itu dan kami family medical leave itu cover dan cover juga. This dirqam akan external factor yang Ramadan itu. So here the health safety or occupational safety as well as health act or OSHA require that the employers, for example, provides a place of employment that is free from hazards that may cause disease or serious physical harm. Kanaaf akka OSHA jedhutti fakkeenyaaf occupational safety and health act seerri bahee maalidha namni tokko hojii bakki itti hojjetu bakka safe ta'e yookaan immoo fayyaa isaatiif effektii kan fiduu hin dandeenye sadarkaa du'aa fi serious physical harm bakka hin finne ta'uu qabaadha. Kunis external factor that affect organization jechuudha karaa biraatiin. So they employ the safety and the health standards established by the Occupational Safety and Health Act. Seera kan hin kabajan taanaan adabbiin irratti waan fudhatamuuf isaan kanaan political factor, external factor on organization jechuu dandeenya jechuudha. Another one of the regulations set rules on how employers and employees relationship is governed. For example, joining the union, establishing the union, and bargaining in a good phase. And extra is another external factor that affecting organization. So organization into labor relation is anas zero to labor relation in basu kabaji hojjechuu qaba jechuudha. Isaan kana dukaanan ammas effect yookaan immoo adabbiin kennamuu danda'a. Kunis external factor that affect HR jechuu dandeessu jechuudha. Sababiin ethical HR practice ethical HR practice means that HR practice must result in the greatest good for the largest number of people. So employment practice must respect basic human rights of privacy, due process, consent and free speech. Kana jechuun maal jechuudha?
organization tokko yookaan HRM tokko hojii hojjetu keessatti namoota hedduu hammatee hojjeta. Namoota hedduu hammatee hojjetu sana itikaalee wanta gaarii ta'e yookaan immoo itikaalee wanta ayyamama ta'e akka hojjetan taasisuu qabu malee human right isaanii yookaan mirga dhala namaa sana osoo hin kabajin, privacy isaanii osoo hin kabajin, free speech namni mirga dubbachuu qaba waan jedhee isaanis namni kabajee hojjechisuu qabu malee seera kanneen isaan kan kabachiisu taatan qaamni ilaallatuun adabamuu waan danda'u isa kanaanis external HR factors jechuu dandeenya. Otherwise manager must treat employees and customers equally and equitably. Kanaaf hojjetaa hundaa achi keessatti warroota hojjetan yookaan immoo customer isaa equally treat gochuu danda'uun another factor jechuudha. Other factors. Here we see economic environment such as business cycles, inflation, income level, and competition are another factors that is what external factor. Environment economic factor government, business cycle income, inflation, currency, magala fakkaata, income level is samaan fakkaata kan jedhu akkasumas gurgurtaan isaa immoo eenyu isaa kan jedhu economic environment jennaan innis external factor that affect your HRM jechuudha. Other social factor governance, demographic factor, culture factor, religious factors, and the belief on the work. Suddenly, the social factor that affect your HRM. So they are external factor is technological challenge, cutting up advanced technology, change how the way we work, catalog, we will generate connectivity, performance, high performance work systems. Increase the use of teams to improve customer service and the product quality, change skills requirements, increased working partnership lead to change in company structure and reporting relationship. So, some of the technological advancement in organization can affect the issue. Fakkinya skill change gochuun irraa jiraachuu danda'a. Isa irraa eegamuu danda'a. Kanaaf training change plaanetiin gurgura baasuu danda'a jechuudha dhaabbanni suni. Working partnership cimsuu kan dabaluu irraa eegamuu danda'a. Yeroo kana ispoortiin isaa waan bal'atuuf baasii biraatu saaxilamuu danda'a jechuudha. So this all about structuring organization sana jijjiiruu irraa eegamuu danda'a. Reporting relationship as part of controlling dabalaa deemu reporting relationship kunis dabalaa deemu. Kunis baasii biraatu organization tokko saaxiluu waan danda'uuf external factor jennaan. Kanaaf trade karaa biraatiin immoo opportunities qabatee dhufuu ni danda'a jechuudha. So this increase the use and the availability of human resource information system of HRIS and increase the use and availability of EHRM or electronic human resource management, increases the competitiveness in high performance work system. These all are the result of what? Technological advancement. Some technological advancement in development. Dhaabbanni tokko karaa adda addaatiin affect ta'uu danda'a. Global challenge fakkeenyaaf to survive in companies must compete in the international market. Yes, magaalaa keessatti turuudhaan internationally dorgomaa ta'ee turuun irraa eegamu organization tokko kana gochuuf immoo globally kompiitanta ta'uu danda'u qaba. Rakkoolee globally mudataniif immoo saaxilamuu danda'a. Offshoring or exporting the jobs from developed countries to less developed countries. Onshoring means that exporting jobs from urban part to the rural. Offshoring jechuun exportation system from biyyoota guddatan irraa gara biyyoota guddataa jiranitti yookaan immoo biyyoota qabeenyaan sadarkaa giddugaleessa ta'anitti export gochuun sun offshore jedhama. Onshore jechuun immoo urban irraa yookaan immoo magaalota gara baadiyyaatti export gochuu ta'uu danda'a. Kunis challenge biraati. So it is also external HRM factor jechuudha. Internal factor kan jennu keessa dhaabbata sana keessatti faaktaroota jirantu jira kanneen akka vision, mission, objective and strategy. So HRM requires to align its activity to these requirements. Style management fakkeenyaaf maybe autocratic management ta'uu danda'a, democratic ta'uu danda'a, yes, laissez-faire ta'uu danda'a. Isaan kun haala tokko warra HRM irratti implication yookaan immoo factory ta'uu danda'u jechuudha. Therefore this one is internal organizational HRM jechuun dandeenya jechuudha. Nature of the task hojiin hojjennu sun maal fakkaata kan jedhu whether it is attractive or repulsive hojiin sun namoota hedduu harkisuu danda'a, customer hedduu harkisuu danda'a moo
customary immune makeup, organizational structure in market, position, the relationship. Narrow span or wide span of continuity. Work group, whether the group is supportive or what, conjoined internal environment. When come to HR model, there are several models of human resource management. Two of several models are general system model of HR with environments, input, transformation process and output. The other one is Harvard HR model. So, model is another into general system model ini paraman artinya input kamu transformation process engineer ibarat output kamu kamu Harvard HR model. So when it comes to the general system model, there is an input, then there is a process update, then output update. Kenapa? Lalu juga input gawajan logical component, skill kamu, attitude, talent, configuration mana? Apa yang kita fahiran juga. Sana juga output juga maybe organizational objective or satisfy making organizational objective tahu rendah. Employee satisfaction tahu rendah, society or customer satisfaction tahu rendah itu. Kenapa? Environment itu dikisah di economic environment, political environment, technological environment dan social environment. Karena itu, jika faktor itu kalau mulai kisah dari satisfaction kan periode, that feedback must be reported to this input part. Sekarang general system HR model di general itu. So, gara the Harvard model, the Harvard model thinks about various stakeholders, meaning shareholders, management, including groups, government, and community. They come together to this HRM, policy choice, employee place, human resource flow, reward system are there. So, this can directly push it to HR outcomes. The HR outcomes may be commitment, competency, and cost effectiveness. Now, this HR can go to long-term consequences, maybe organizational well-being, or individual well-being, or organizational effectiveness, and the social well-being. This one is the output lending. Now this output can go to these situational factors. So this one is the Harvard model of HR lending. And then so this one is chapter 3. So next motivate on chapter 3 about job analysis and HR planning. So to do these chapters, you have to stay on our channels. So if you are newcomer, please don't forget to subscribe our channels. If our tutorial video is very interesting for you guys, please subscribe, make like so as to boost our tutorial video to many coverage. Kanaaf arraaf galatuma jenna chapter lama fa'inneru turbe chapter ittihanu yookaan immoo video gaanutiin chapter sadaffaa company and HR planning kan jedhu wal agarra. Video kan isinitti tole kanaan like gochuun commenti jalatti yaadachiisan faaya yoo haaraa taatan immoo chaanalii keenya subscribe gochuun akka nagatame video keenya isinitti tole kanaan immoo like gochuudhaan namoota hedduu bira akka ga'u gochuu dandeessu. Alatti isin like gootan videoon keenya kun namoota hedduu bira ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf like gochuun dagatina kana copy link share gochuus hin dagatina. Yeroo keessanitti tutorial video kanarraa fayyadamaa guddaa galatoomudha.